Abo. Abba Balira, mucaa kanaaf maal taata? Yaaboo mucaa rabbiin naa kenne ilma kiyya anaa dhale. Yaa abbaa dhiiraa duuba gaafa dhiirtiinis dhaluu eegalte ardii tamtu nu fuudhare. Dhiirti tuna gootti dhiirtee gaa dhalu. Aboo maal jechuu keeti annaaf hin galle wanni jechaa jirtu maaligaa maal jechuu keeti? Yaa abbaa dhiiraa dhiirti osoo hojii dhala seenuu baatteetuma dhalummaan dhaltee irra wayyuu jechuu kiyya kaa odoo dhalumaaf itti dhiisanii dhaluu kana wayyuu. Aboo gurbaa an dubbii qolola keessaa tanan beekuutii dirribbaa siinaa himi kaa waan jechaa jirtu annaaf hin galle. Yaa abbaa dhiiraa uumaa haaraya ar'aan dhagee jechuu kiyya kaa. Way ajaa'iba kunoo haawa cinaacha aadamirraa baate jechuu dhagee dhiira dhiirti dhaltu takkaan dhageenya haa kun uumaa haaraya dhagahuu kiyya. Aboo maali dhiira dhaltu eessa dhageesse dhiirti dhaltu waan jirtuuti dubartumaa dhala maleedha eessa dhageesse dhiira dhaltu. Hay abbaa dhiiraa atuu mucaa kee kana rabbiin naa kenne anaa dhalan jenneere dhiira biraa dhaltu tamma barbaannere tokko sumaa'uuka. Aboo kun dhama ammaal ta'e ani fiifiin firraa dhale jaartirraa hin dhale malee dhalaatu dhalarraa hin dhale malee fiifiin firraa dhale. Yaa abbaa dhiiraa anaa dhama amoosi dhama haadha duuba kaniin dhalche odoon ji'inniin dhala jiru dhiirtini dhalchiti moo ni dhaltite sumaatu dhama aadaa deemu niin dhalche ji niin dhalan jiini kana dabaladhu. Assalaamu alaikum yaa sheekha akkam nagaa. Alhamdulillah nagaya ilma kiyya eeysaa deemta akkam nagaya fayyaadha. Yaa sheekha mee wahiin na dhibeetii si gaafadhu ohumaatu kanan na dhibee na cinqa yeroo hunda sumaan gaafadha jeeti yaadu jiraa bara. Yaa ilma kiyya waan feeti na gaafadhu ammaa rakkoon qabuuti silaafuu wannu bambaralleefuu akka wallaalaan nu gaafatuufi na gaafadhu waa'ee shari'arraa taana waan hin beeku yoo taate siifiin hima na gaafadhu. Yaa sheekha bargaa wanni si gaafadhulleen akkanumatti badii dhiisuu dadhabeetii mee badii tana akkamittiin dhiisuu danda'a karaa rabbi dilaawu gaatana sana je'ee siini muuti kanaan na dhibee bara yaa sheekha akkamittiin dhiisa je'ee kaa dhiisuun dadhabee bara. Yaa ilma kiyyatti rakkatin yoo tana taate salphaadha bara akkaataan itti dhiiftu moo akkaataan itti dhiiftu tartiibaan sii magaayi takka takkaan inarraa qabadhu. Yaa sheekha akkumaan badii itti dhiisu naaf himnaan rabbi ilmii wal gubbaa siif haa dabalu naa himi haya naa himi haa asirrittii si jalaa qabadha takka takkaan naa himi. Laal yaa ilma kiyya jalqaba irratti wanni ati gootu yeroo badii san hojjattu wanni godhuu qabdu lafata rabbiin uume tana osoo hin tahin ta biraarra dhayxee badii san dalaguu qabda laal. Sheekha maal haasofta lafata biraa eessarraa dhaqa lafa biraa eessarraa hin fida asirratti hin uumame lafti biraa eessa jirti. Egaa yaa ilma kiyya hangaan fixadhuu calbii na dhaggeeffadhu takka takkaaniin sii fixa durai na dhaggeeffadhu dura. Haya dhiifama sheekha haya naa himi barkaa lafa tanarraa bu'inaan jennaaniin eessattiin bu'a je'ee bar dubbiin na dhibda falmaa fi nafaa siddees basin dubbadhu kana booda naa himi yaa sheekha. Ammaas laal badii san hoggaa hojjattu takkafarra sii hime lammaffaarratti riskii waan rabbiin sira zaqe nyaatiin isa biraa nyaadhu badii isatti hojjattaa miree kami riskii isaa nyaatta. Sadaffaarratti bakka inni sin agarre dhaqiitii badii sana dalagi bakka rabbiin itti sin agarre. Afraffaa ammoo hoggadu'aaf malaayikaan ruuhii fuudhu sin dhufe aboo nam fuutu jiiti qawwee takkaa'uu yoo feete saaruka qabadhuutiif irraa dhorke malaayikaa san. Shanaffaan hoggaa qabrii seentee nakiirii munkar sin dhufanii gaafii si gaafatan jara sanis firraa adii deemaa isin hin beeku jiiniititi waan hin fedheen hojjedha isin dhaqaa jii firraa adii jara san. Jahaffaa ammoo hoggaa dirree qiyaamaadha dhaabbattu san dirree qiyaamatti hin bahiniiti bakka ifiin feete dhaabbadhu bakka gaaddisaa laaladhuuti.
torba faarratti malaayikaan jahannam gizee fuutee kara ibiddaa siin deemtu firraa dhorki malaayikaa sanis akkami kara ibiddaa naan deemtan ji'iiniiti waan kana hunda godhiitiiti sanboota badii ta'e akka feetetti hojjedhu yaa ilma kiyya akkanaan sii dhaama. Huy ajaa'ibaan na qabatee mi'uusa sheeka maalaa soyit kana hunda akkamittiin godhuu danda'an malaayikaan firraa dhorkuu danda'a riskii rabbiin irra saqe malee isaa hin fidan lafa rabbiin uume malee biraa isaa fide rabbiin bakka hunda na argaka. Ifii waan kana hunda rabbiin sii godhe malee akka ifii godhatuu hin dandeenye fi kabiraa fiduu hin dandeenyeef beeytaami. Eegaa sheeka sawwayii ana qofaa hundummaan ilma namaatu waanuma rabbiin irra saqii fi akkuma rabbiin isaan godhe malee kamitti harree. Kanaafuu erga dachii rabbiin uume malee tabiraa kan arganne ta'e ardii isarratti akkami waan hin taane dalayda waan hamtu. Erga ammaasis bakka rabbiin si argu rabbiin akka si argu ni beeytaami. Erga inni kan si argu ta'e fuula isaa duratti akkami badii hojjettare. Erga rabbiin ammaasis riskii isaa malee tabiraan arganne riskii isaa nyaattee akkami badii dalaguuf yaadda. Hoggaa malaayikaan ruuhii fuudhu si dhufe erga firraa dhorkuu hin dandeenye akkamitti badii hojjettare. Qabrii hogga seente warra si gaafatu si yoo kafirraa ari'uu hin dandeenye akkami badii hojjettu osoo wanni dilli kun si eeggatu. Yaa ilma kiyya akkasuma dirree qiyaamaa hogga dhaabbattu bakka ifiin feete dhaabbachuu hin dandeessu. Malaayikaa jahannami si ooftu firraa dhorkuu erga hin dandeenye kun hundinuu ati rabbiin akkasii uume eega beeyte eega rabbiin duraa dhokachuu hin dandeenye beeytee badii san dhiisuu qabdaan siin jedha kanaan sii dhaame. Dhugaa keeti yaa sheeka kiyya wanni hundinuu hin danda'amu dhugaa keeti nuti dandeeytii takka wanni qabnu hin jiru rabbi duraahis dhokachuu hin dandeenyu dhugaa keeti har'a booda badiitti hin deebu galatoomi sheeka rabbi jannata si yaa kennu. Yaa saahiba kiyya dhufuun narraa cituu dide dawaa isin beeyta. Dawaa isin sirriitti hin beekaami. Duuba yoo beeyta naa himi kaa ammaa akkaan sidda dhiisee isin beekoysine. Eelaan narraa ciisiqiiti. Warra keenya kadiroo raasuu ni beeytaami. Nin beeka. Maaliif na gaafatta warra keenya kadiroo raasu an dawaa dhufuutu si gaafadhe. Deemnaan dafii isaan bira dhaqiti tuftee na goraajiin. Sabaan fardii godheesin dawaa si gaafachuu jira maali ati san? Aboo an dawumaan sii meetiti moo dawaa lammataa feeta dawaa lammataatiin sii hima. Sayaa saahiba kiyya nattuun qoosin narraa fardiidha naa himi kaasa yoo beekna sin beeku raanji. Lakkii kaaboo dawaa sii fi meeti takka sanumaa ta'e irra jabduu ammoo akkan sii fi yoo feete. Dafii naa himi kaa sirraachiisi keetiin gadhiisa. Aboo narraachiisi. Deemi doktora bira dhaqiiti surbisaa sirraa laaffateen jaate sehaati surbisa naa jabeessaa jiru. Atis waan natti hoosteefu haadha badhaasni beekama. Of deemboo surbisni gammallee haa laaffatu. Hai yaayuu keenya sadii hootana hin argamtu eessa dhabamteessa? Aboo dhiyoo tana waajirri mootummaa nu yaameeti hojii nu godheemi. Maashaa Allah hujuma eega argatte gaa jabaadhu rabbi nama haqaan hojjetu si haa godhu. Garuu hojii maal argatte? Aboo hojii abbaa gandaan na godhan kaa. Hojii bareedduu amma argatte jahamtu irraa siif haa qabu. Kaalaadarummaan si jalaan badin gaati za'aa sirri laaladhuuti yeroo subii dhaalaal ganda keessaa sirri xiyyaa. Maayikii naa kennaa jii gaafadhu. Aboo ani yeroo subiidhaa ganda keessaa iyyuu wahiin lukkicha. Eegaa abbaan gandaa lukkicha malee maali lukkichuma bakka isaatiin ni buutu. Aboo assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Yaa dhiira keenya eenyu siin jedhan? Aboo ani horree naan jedhan horree. Yaa horree keenya nama hojii mootummaa qabu fakkaata hojiin kee maali? Aboo laaltiin hin gartuu narraa mul'atti abbaa araddaati kaa. Guyyatti tara meeqa gangalattaree?
gangalachuu akkam boo gangalachuu maal haasa'u? Sa'eeda harroonni keenya dhiyoo tana wanni araddarraa galuu dideef wadala akkanaat argate. Akkam jechuu keeti boo maal haasa'u nuti waa'ee harree haasa'u jirra. Lakkii bar waa'ee harree haasa'utti hin jirru dhiyoo tana kaa harroonni keessan araddaa gangalachuu keessa karaa darbuu dadhabnee jaanii namoonni karaa yaa'an nutti himatan kaa'e. Nuti akka abbaa araddaa filannoo irra jiran wayii dhageenyeere. Hello.